Konferensi nageenya naannoo Amaaraa Bardaaritti gaggeeffamaa jiru. Qondaalonni olaanoon mootummaa federaalaa fi naannolee hedduun isaanii irratti hirmaachuu didana sodaa nageenyaatiif jecha Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa sodaa nageenya lubbuu koof hirmaadhu jechuudhaan guyyaa har'aan tanaa didanii jiru. Warroota fannoo hoogganan keessaa tokko kan ta'an Zamanee Kaasaa fi kanneen biroo ergaa gabaabaa ajajaa ol'aanaa waraana raayyaa ittisa Itoophiyaatti erganiin jireenyaa fi du'a filadhu kan jettu bilbila harkaa Birhaanuu Juulaa galcha irrattis ergamuun ishee dhagahamee jira. Gareen intelijeensii Itoophiyaa bilbilichi naannoo Amaaraa irraa immoo ergaan gabaabaan kun Birhaanuu Juulaa irratti ergamu erga mirkaneessanii ammoo harka qondaalota fannoo jiraachuus hin oolu jedhanii Birhaanuutti himan. Ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa fi Itamaajoor Shumii itti aanaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Abbabaa Taaddasee fi Jeneraal Geetaachoo Guddinaa dabalatee ammoo akka hirmaatan eegamaa kan ture garuu Jeneraal Abbabaa Taaddasee hirmaatanii jiru. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaatii fi Jeneraal Geetaachoo Guddinaa sababii sodaa fannoorraa qabaniif haleellaan tasaa nurra ga'uu mala jechuudhaan hafanii jiraachuu isaanii qondaalli mootummaa ol'aanaan tokkos nutti himanii jiru. Naannoo Amaaraa magaalaa Bardaaritti konferensiin nageenyi hundaa fi hundi nageenyaa fi jedhu gaggeeffamaa jiru. Sodaa nageenya naannicha jiruuf ammoo ammallee pirezidaantoonni naannoolee osoo hin hirmaatin hafanii jiraachuunis saaxilamee jira. Konferensicha irratti afyaa'ii mana maree federeeshinii Aggaanyoo Tashaaggar, pirezidaantii naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa fi qondaaltonni olaanoo naannichaa qofti irratti hirmaachuun isaaniitis beekamee jira. Warri Amaaraa qoftiin ammoo konferensii kan gaggeeffachaa jiraachuun kan himame pirezidaantoonni naannoolee ollaa birootii fi akkasumatti illee hanga ajajaan olaanaa waraana biyyattii Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa sodaarraa kan ka'e ammoo naannicha galuu diduun isaaniitis saaxilamee jira. Yeroo ammaatti qondaalota olaanoo mootummaa naannoo Amaaraa kanneenii fi Itamaajoor Shumii itti aanaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Abbabaa Taaddasaa fi qondaalonni waraanaa kanneen biroo konferensicha irratti ammoo argamuun isaaniitis kan himame. Akeekkachiisa fannoo Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa akeekkachiiseef ammoo qondaaltonni olaanoon kan naannoo federaalaa hirmaachuus ammoo hanqatanii jiru. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa ammoo kanaan dura fannoo barbadeessinee jirra, rukunnee jirra, diroonii kan bitanneef humna fannoo fi ABO shanee ittiin reebuudhaaf jedhanii ammoo dubbachaa kan turan ammaan tana ammoo sodaa humna fannoorraa qabaniif jecha konferensii nageenyaa naannoo Amaaraa Bardaaritti gaggeeffamaa jiru irrattis hirmaachuu hin dandeenye. Muummee Abiyyi Ahmad duraan qondaalli olaanaa waraanaa kun Birhaanuu Juulaa fi kanneen biroo akkasuma gama biraatiin pirezidaantoonni naannolee haga Shimallis Abdiisaatti ammoo konferensii kana gubbatti akka hirmaatan xalayaa erganiifis garuu xalayichi qaqqabus konferensicha gubbatti hirmaachuus hin dandeenye afanii jiru. Yeroo ammaatti Amaarri qoftii wal gahee konferensii nageenyaa ofumaaf waliin gaggeessaa jiraachuunis himameera. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Gujii lixaa aanaa Galaan keessatti humna raayyaa ittisa biyyattii waliin lola meeshaalee gurguddoon guyyaa har'aan tanaa guyyaa guutuudhaaf gaggeessaa ooleen humna raayyaa ittisa biyyattii du'aa fi madoon adabee injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu WBOn zoonii kibbaa beeksisee jira. Irree fi gaachanni saba Oromoo WBOn zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Galaan Abbayaa gandoota garaagaraa keessatti ammoo tarkaanfii jabduu fudhateen kaleessarraa kaasee injifannoo jajjabduu gonfachuu kan beeksise. Guyyaa har'aan tanaatis tarkaanfii jabduu fudhateen humnoota raayyaa ittisa biyyattii hedduu isaanii ajjeesuudhaan hedduu madeesseetis ammoo injifannoo guddoo gonfachuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmad naasisee jiraachuus beeksisee jira. Wal waraansi WBO fi mootummaadha. Erga waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ammoo waraana guddaa duula Hirbuu Shinnigaa
jedhuun ammoo labsee asa koleelee Oromiyaa hunda keessatti humni mootummaadha akka baala mukaatti harcaafamaa jiraachuu WBO'n beeksisaa jira. WBO'n ammoo tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhataa jiru kanaan injifannoo gonfachuu yoo beeksisu mootummaanis ammoo faallaa kana godinaalee Wallaggaa afran dabalatee giddu galeessa keessatti raayyaan ittisa biyyattii humnoota booshanee hedduu barbadeessuudhaan hedduu boojii irratti argama jechuudhaan ammoo namoota WBO fakkaatan muraasas ammoo kan harka laatan jechuudha mul'isu irratti argama. WBO'n ammoo tarkaanfis fudhachaa jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo ammoo Jaalmarroon WBO'n harka laataa jiru hin jiru diina haleelaa jira jechuudhaan deebisas laatanii kan turan ammoo torbee darbee keessaa mootummaan ammoo sanumatti cichuudhaan WBO'n harka laataa jira. Raayyaan ittisa biyyattii gantoota biyya diiguuf adeeman balleessaa jira jechuudhaan WBO gobbatti ammoo tarkaanfii fudhachaa akka jiru gama fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii kan raayyaa ittisa biyyattiitiin Facebook irrattis ammoo guyya guyyaa maxxansaa jiru. Faallaa kana WBO'n kibba dabalatee Wallaggaa afran giddu galeessarraa haga kaaba Oromiyaa Walloo akkasumatti illee gama biraatiin ba'a Oromiyaa lixa Harargeetti tarkaanfii jajjabduun fudhadheen injifannoo gonfadheetiin jira. Raayyaa ittisa biyyattii biyyatti makuudhaan ammoo dikee Oromiyaa godheen jira. Oromiyaan diina hin simattu lafa awwaalcha diinaati kan jedhan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Jaal Sanyii Nagaasa tarkaanfii jajjabduus ammoo fudhachaa jiraachuu himanii jiru. Amma kunoo zoonii kibbaattis ijoolleen Jaal Gammachuu Abbooyyee godina Gujii lixaa keessatti aanaa Galaanitti humnoota raayyaa ittisa biyyattii biyyatti makuudhaan injifannoo gonfatanii jiraachuus beeksisanii jiru. Kanaan dura mootummaan WBO kana laaftumatti ilaaluudhaan waraanichi hoogganan qabu akkasumatti illee ammoo gurmuun qabu jechuun dubbachaa kan jiran yeroo ammaatti ammoo ajajoonni waraanaa zoonii sadi lixa dabalatee akkasuma kibbaa fi giddu galeessaa tarkaanfii fudhachaa jirra jedhan mootummaas ammoo mogolee cirree kokkee qabne kan jedhan imalli waraana bilisummaa Oromoo WBO duuban deebi'u fuulduratti malee mootummaan kun qalbii godhatee gaaffii sabichaatiif ammoo deebisaa ni laata yoo ta'e waliin mari'annaa ta'uu baannaan ammoo lolicha ittuma fufnaa duuba deebiin hin jiru. Karra shanan Finfinneerra geenye jechuudhaanis kan dubbatan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jaalmarroo Dirribaate Dola Irboo Shinnigaa dhiheenya kana labsan irratti haasaa godhaniin injifannoo guddos gonfatanii jiraachuu beeksisaniiru. Torbeen Haacaaluu Hundeessaa qophiilee garaagaraatiin yaadatamaa jira. Namoonni hedduun marsaalee hawaasaa irratti suurota isaa fi dubbiiwwan isaa wantoota garaagaraa waliif qooduudhaan Haacaaluu Hundeessaa yaadataa jiru. Artistii Haacaaluu Hundeessaa artistiidhaa fi qabsaa'ota Oromoo adda duree keessaa tokko kan ta'an hoggaa ta'u Oromoon abbaa biyyummaa Finfinneerraa qaba kan jedhu Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinnee kondominiyeem Galaan biratti ammoo rasaasaan dhahamee ajjeefame. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 hanga 29 bara 2024 torbee Haacaaluu jechuudhaan labsuu ordofee fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa akkaataa garaagaraatiin Haacaaluu Hundeessaa yaadataa jiru. Haa ta'u malee yeroo torbeen Haacaaluu labsamee jiru kanatti ammoo mootummaan Biltsiginnaa namoota tiishaartii suuraa Haacaaluu uffachuudhaan deeman hedduu isaanii qabee hidhattis guuraa jiraachuun dhagahamee jira. Torbeen Haacaaluu Hundeessaa kun qeerroolee hedduus ammoo mana hidhaatti galchaa jiraachuun kan dhagahame. Sababbiinis madaa irratti ammoo soogidda firfirsuutaa jechuudhaan Biltsiginnaan Oromoo dammaqsuudhaaf ammoo madaa isaanii qoqoraa nutti kaasaa jiran jechuudhaan qeerroowwan hedduu walitti qabuudhaan hidhaa keessa buusaa jiru. Haa ta'u malee torbeen Haacaaluu
Hundeessaa kun mootummaan Abiyyi Ahmad gara jabeessa badaa ta'uudhaaf akkasuma kan naatoo namaaf hin qabne ta'uudhaan kan yaadatamu oggaa ta'u artistii Haacaaluu Hundeessaa erga waxabajjii 29 bara 2020 wareegame haga ammaatti ajjeechaa isaa keessa eenyu harka akka qabuu fi namni isa ajjeeses otoo murtii hin argatin ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad shirri kun hojjetamuu keessa harka qaba jechuun hayyoonnis quba kan itti qaban haga ammaatti maatiin artistii Haacaaluu Hundeessaatii fi uummanni Oromoodha. Haqa artistii Haacaaluu Hundeessaatii fi qabsaawaa Oromoo kan dhabe haga ammaattis argachuu hin dandeenye torbee kanas torbee Haacaaluu Hundeessaa jechuudhaan qophiilee garaagaraatiin ammoo uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa gooticha Oromoo Haacaaluu Hundeessaa yaadachuu irratti argamu.